Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa kam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana Muhaa Oromooti hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Lolli guddaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti lixa Shaggar aanaa Daannoo fi aanaa Iluu Galaan keessatti gaggeeffamaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad wal makootaan 10,000 ol dura dhaabbachuudhaan lixa Shaggar aanaa Daannoo fi akkasuma Iluu Galaan keessatti akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuun kan himame. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad wal makootaan 10,000 ol lola kana tirmaatan waraana bilisummaa Oromoo WBO dandamachuu waan dadhabaniif mootummaan Abiyyi Ahmadis drooniidhaan humnoota isaatiif dirmatee bombii otuma harcaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lixa Shaggar aanaa Daannoo fi Iluu Galaan keessatti waraana Abiyyi Ahmad bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisaa jiraachuu kan beeksise. Lolli guddaan guyyaa har'aan tanaa guutus lixa Shaggar aanaa Daannoo fi Iluu Galaan keessatti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo jiddu galeessattis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu dura dhaabbachaa jiraachuu beeksisetti lixa Oromiyaa dabalatee kibbaa fi baha Oromiyaattis tarkaanfii jajjabduu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti guyyaa har'aan tanaa fudhachaa jiraachuu kan beeksise. Addoota waraana danuu gubbattis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo gurguddoo gonfatee akka jirus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa lixa Shaggar aanaa Daannoo fi Iluu Galaan keessatti gaggeeffamaa jiru gubbatti ajajoota waraana Abiyyi Ahmad hedduu isaanii kan booji'ee fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota hedduutti lakkaa'aman barbadeessee akka jiruu fi kanneen kumaatamaan lakkaa'amanis madandammi hin qabneen adabee akka jiru kan beeksise. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru haga ammaattis jabaatee akkuma itti fufetti jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad waraanichaa wajjin mari'achuun nun barbaachisu, waraanaan cabsinee isaan balleessina, Oromiyaa keessaa guutumattuu qulqulleessinee baafna jechuudhaan humnoota garaagaraa gargaarsifachuu yookaan ammoo deeggarsiifachuudhaan Oromiyaatti galchanii waraana bilisummaa Oromoo gubbatti maqaa opereeshinii gaggeessuu jedhuun Oromiyaa keessatti yeroo dhiiga uummata nagaa dhangalaasaa jiranitti waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis bakkoota garaagaraatti akka baala mukaatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad harcaasaa jiraachuus beeksisee jira. Humna addaa Oromiyaa dabalatee raayyaa ittisa biyyattii humnoota finxaaleeyyiitii fi akkasuma kanneen biroo WBOn tokkummaadhaan humna jabduun dura dhaabbatee bakka maratti bakka awwaalcha isaanii dirree Oromiyaa gochaa jiraachuu kan beeksise. Oromiyaan lafa diinni irra ajjatu otoo hin taane bakka awwaalcha diinaati jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jabduu kana caaltus guutuu Oromiyaa keessatti fudhachuuf akka jirus beeksisee jira. Bakkoota garaagaraa lolli guddaan itti gaggeeffamaa jirutti humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad WBO dura dhaabbachuu erga dadhabanii guyyaa har'aan tanaa bakkoota hedduutti mootummaan Abiyyi Ahmad drooniidhaan bombii harcaasaa akka jiru kan himame. Ammoo bombiin inni harcaasaa jiru WBOf duuba deebisaa kan jiru otoo hin taane namoota nagaarraa miidhaa jajjabduu geessisaa jiraachuunis himamaa jira. WBOn ammoo haleellaan drooniitii fi akkasuma meeshaa gurguddoodha waraana mootummaa Abiyyi Ahmad imala keenyarraa duubatti nun deebisu, imalli keenya hanga bilisummaatti jechuudhaanis guutuu Oromiyaa keessa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad WBO qulqulleessina ja'anii bobba'an ammoo qulqulleessuufis akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Hiriirri mormii hundeeffama magaalaa Shaggar godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa keessatti adeemsifamee jira. Hawaasni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneedha. Hundeeffamni magaalaa Shaggar fedhii uummataa kan giddu galeeffatee miti jechuudhaan muddee gaafa 28 irraa kaasuudhaanis hiriirri mormii guddaan adeemsifamee jiraachuun beekamee jira. Hiriirtonni kumootaan lakkaa'aman hiriira mormii hundeeffama magaalaa Shaggar kana irratti kan hirmaatan
hirmaattootaan dhaadannoowwan garagara baanarii irrattis barreeffamuudhaan mul'atanii jiru. Sagaleen uummataa murteessaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtii marii uummataa giddu galeeffate waan hin murteessineef irra deebiin nuuf ilaalamu jechuudhaan gaafatanii jiru. Heerri mootummaadha naannoo Oromiyaadha keeyyanni 49 lakkoofsa 3 jalatti ammoo caffeen Oromiyaa baay'ina uummatichaa bal'ina naannichaa fi sochii dinagdee hawaasummaa tilmaama keessa galchuudhaan gulantaa bulchiinsa dabalataa ni hundeessa jedha. Bu'uura kana magaalaa Shaggar hundeessuudhaaf aangoo heerummaa kan qabu caffee Oromiyaati. Caffeen Oromiyaa labsiin bee uummata ni fayyadamoo hin fayyadu jechuudhaan erga mari'atee murteessee booda ammoo qaamni hojii raawwachiiftuu dambii bee uummata irratti ammoo kan mariisisu yoo uummanni itti amane hundeeffama jechuudhaan namoonni garagaraa adeemsa heeraa himuudhaan ammoo yaada isaanii barreessuu irratti argamu. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kana jedhuus ammoo qaamni hojii raawwachiisaa naannichaa caffee Oromiyaa fi uummata osoo hin mari'achiisin hundeeffama magaalaa Shaggar labsuun akka uummanni ija shakkiitiin hundeeffama magaalatti ilaalus taasisee jira. Uummanni ammoo master pilaanii lammadaan irratti hin deebi'u Oromiyaan takka lama hin jirtu jechuudhaan kaleessarraa kaasanii jiddu galeessa biyyatti raasuu irratti argamu. Uummanni waan nuuf hin taanes hin fudhannu jechuudhaan mormii isaanii akka itti fufaa jiranis ibsanii jiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa Oromiyaa irraa filataman walitti bu'insaa fi okkorri Oromiyaa keessaa xumura akka argatuuf hunduu dhiibbaa akka uumu gaafatan. Uummanni fi jaarsoleen gara mootummaatis karaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waraanni nugaa jedhee dhiibbaa uumuu qaba jedhan miseensi paarlaamaa tokko kan BBCtti dubbatan. Seeratumtoonni biyyattii kunneen torbaan muraasa dura haala kana dura hin baramne mootummaan rakkoo Oromiyaa keessaa waraana dhaabuudhaan karaa nagaan akka furu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Miseensonni dhaaba biyya bulchanii kunneen ammoo mootummaan nagaa deebisuu qofaas otoo hin taane akkuma Tigraay bakka rakkoon jiru hunda deebisanii ijaaru barbaachisa jechuudhaan gaaffii jajjabduu dhiheessaa jiru. Uummanni keenya qonna qotataa waan hin turreef mootummaan federaalaa akkuma naannoo Tigraayiif godhee baay'ataa fi loojistiikii ramaduudhaan lixa Oromiyaas deebisee misoomsuu qaba jechuudhaan gaaffii jabduu dhiheessaa jiru. Miseensonni kunneen guyyaa kibxataa muddee gaafa 27 irraa eegaluudhaan aangaa'ota mootummaa federaalaa Abiyyi mana maree lamaanii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin dhimma nageenya Oromiyaa irratti mari'achaa jiraachuun isaanii kan himame. Miseensonni paarlaamaadhaa BBC'n dubbise ammoo gaaffiin isaanii deebii akka argatus abdataa jiraachuu dubbatanii jiru. Mootummaan rakkoo kana karaa nagaan hiikuudhaaf qophii akka qabu fi dirreen Oromiyaa qonna arfaasaa bara 2015 akka Itoophiyaatti dura gara dirree nagaatti akka dhufu nutis ammoo ejjannoo qabna jechuudhaan himanii jiru. Akka hoggansa federaalaattis ammoo kallattiin kun kan jiru ta'uu isaa hubanna jedhan obbo Tuulaan kan BBC'n dubbise. Bakkeewwan rakkoon itti hammaate keessaa tokko kan ta'e Wallagga Lixaarraa filatamuudhaan paarlaamaa biyyi keessaa namoota gaaffii jajjabduu dhiheessaa jiran keessaa tokko. Haaluma rakkoon naannoo Tigraay mariin akkuma furame Oromiyaattis haa godhamu kan jenne adeemsa gaarii irra jirra kan jedhan. Karoorri mootummaa maal akka ta'e bulchitoonni dhimmicha kallattiin isaan ilaallatu garuu kanarratti waan jedhanis hin qabani. Ammas sadarkaa marii irra jirra hojii qabatamaattis hin galle jechuudhaan obbo Tuulaan himanii jiru. Mootummaan waraana waggaa 2 kaaba biyyattiitti adeemaa ture dhihoo mariidhaan furutti jira kan jedhan. Haa ta'u malee walitti bu'insi Oromiyaa keessaa itti fufuun waliigalteen waraanaa Tigraay qofa keessatti ammoo bu'uun Itoophiyaadhaaf nageenya waaraas akka hin finne agarsiisa jechuudhaan xinxaltoonni himu. Taatullee humnoota Tigraay waliin kan mari'ate mootummaan Abiyyi Ahmad hidhattoota waraana bilisummaa waliin ammoo marii akka taa'uudhaaf hin teenyes ibsee kan ture. Kan ammoo komachuudhaan kanaan dura BBC'tti kan himan miseensonni paarlaamaa Oromiyaa irraa filataman furmaata wal fakkaata gaafachaa turanii jiru. Mootummaan hidhattoota kanneen ajandaa siyaasaa hin qaban jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waliin marii akka hin teenye garuu ammoo kanneen meeshaalee lafa kaanii
dhufan karaa jaarsummaatiin akka simachuuf jiru kan beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn karaa jaarsummaatiin otoon taane ammoo mariin hunda galeessa akka gaggeeffamuu fi akkasuma gama kaanii mariin qaamni sadaffaadha irratti hirmaate gidduu isaaniitii fi mootummattis godhamuu akka qabu kan gaafate. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo humnoota kanneen wajjin mari'achuu otoon taane meeshaa lafa kaanii warra galaniif karri keenya bana jechuudhaanis kan dubbatee ture. WBOnis kanan fudhanne. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo WBOn mootummaa Abiyyi Ahmadiin badiiwwan garagaraatiin imannaan irratti koo gama isaatiin haal duree kaa'uudhaan bakka qaamni sadaffaan jirutti marii ta'uudhaafis akka jiru ibsee jira. Kunin taanaan ammoo karaa jaarsummaa wanti jedhamus hin jiru, qawwee akkanatti lafa kaa'aa kan jedhamus hin jiru jechuudhaan WBOn mormee jira.